السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفونا جرى جرت أردوتو تشانل أبدات ونجني كي جكان جلاف كبجا بك مجد تانو تسناقو جتا فيديو أني كتا دربي حجت تكررتي نموني باينو فينقل فيديو كان إرادي بيتي حجت كون اللي خراف هجني نوجس جرا وان كان ني بربانا جتني كافي باينا استني ترتا اللي كافي ما كيسني راتي هنداي أبي تكوسني في كبر إرفيتن درجة جرا النسمة إني أبي ما تكو وان بربادن إسني فوجت جرا سكون دي مراسة كيستي وان بربادن فكنيا في بكا دادات سورات وكاتني wanni sun dudduuba suuraan sun osoo bareeda ta'u wanni dudduuba keessanii sun fokkataa yookaan bareeda bakka hin taane waan ta'eef sekoondii keessatti riimoovi gootanii aappii kanaan aappiin kun ofumaaf ni qaba jechuudha. Ofiif riimoovi godha ofiif baakgiraawundii waan dudduuba keessan kaawwatanii ofiif isiniif ka'a asirratti viidiyoo ni qaba jechuudha. Viidiyoo bakka adda addaa teessanii waraabdanii wanni dudduuba keessan jiru sun fokkataa yoo ta'e sekoondii keessatti riimoovi gootanii dudduuba keessatti waan biraa gashuu dandeessu. Aappiidhuma kanaan riimoovi gootu aappiidhuma kanaan gashitu karaa dheeraa isin hin geessu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya yoo waan kana barbaaddani piroofaayila tiktookii kiyyaa gadi tuqaa warri tiktookii viidiyoon dheeraa nama da waan ta'eef achirratti barsiisuu hin danda'u. Mallattoo yuutuubii gadi tuquudhaan viidiyoo gootu yuutuubii irraa argattu viidiyoo kana laayikii tuqaa yoo kun warri barbaadan jechuudha. Gaafii baay'ee waan naadhateef isumarratti hundaa'ee lamii akka hin deebi'u na taasisa jira. Egaa aappii kana isinitti argisiisa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya aappii kana pileestoorii keessaa buufattanii liinkii isaa diskiripshin jala isinii ka'a. Barreeffama kana yoo itti barreessitan akka carraa kun baay'ee waan ta'eef keessaa orjinaala argachuu hin dandeessa waan ta'eef yoo akka carraa kana barreessitanii isinii ba'uu diskiripshiniin barreeffama kana jala barreeffama kana gadi tuqxanii jennaan liinkii isinii baa gama googalii isin keessa pileestoorii keessaa buufachuu dandeessu. Oppin jedheen seenaa jechuudha. Kanarraan kaasa jechuudha. Guutumatti irraa kaasa isin argisiisuudhaaf waan akkana godheef keessa seenaa jechuudha. Amma yoon keessa seenu haala kanaan naaf fidee jira. Isiniif asirratti kan viidiyoo balleessuu kun kan viidiyooti jechuudha. Asirratti kun immoo kan footoo suuraa keessan kaatanii iideet godhachuu dandeessu. Asirratti viidiyoo kanuma footoo viidiyoon tokkuma immeeji bakka jedhu kanarra yoo tuquu gama galerii kiyyaa gama footoo kiyyaa nageessaa jechuudha. Isiniif halluu hayyama kennaa jedha. Isin hayyama kenniteef barreeffama jalqaba irratti isin rukutan halluu jettanii yookaan barreeffama lama gadhiiftanii ol rukutanii seentu jechuudha. Ani koodii kiyyarraa kaasa footoo tokko filadha jechuudha. As keessaa fooltuma kanaan filadha fakkeenyaaf irraa gubaa jira balleessa jira jechuudha. Kana sekoondiitti balleessa jira waan dudduuba ishee jiru remove right godha jira. Okay isinii fida waan ta'eef uuma isinii fida varietyif haalan isinii fideen irra tuttu right kan achi naaf dabarsa jiru remove godha aappidhuma tokko. Egaa adda barfattanii booda asitti filannoo isiniif kenna. Kun guutuun waan dudduuba keessan jechuudha. Waan dudduuba keessan duraan jiru gubee jira jechuudha. Aappiin kun remove godhee jijjiiradhaa isiniin jedhaa jira asitti. Akka harka keessan irratti kan barbaadan asirraa filattanii akka sasooftanii suuraa manaa jira. Suuraa adda addaa jira jechuudha. Argaa jirtan kanaan suuraa manaa laggeen akkasuma waan baay'ee jira jechuudha. Akka keessaa isiniif ta'e kanallee jechuudha fayyadamtanii kun baay'ee bareedaa jechuudha. Haala kanaan raayitiin gubbaa kan inni jira. Raayitii itti gootu jechuudha. Raayitii itti gootanii achi dabarfatu. Dhumatee jira kanuma. Akkas isiniif galee abdii qaba. Aappii kana keessatti waan baay'ee hojjetachuu dandeessu yaalaati. Waan isiniin galee yoo jiraate koomentii jalaatti gaaffii nuuf kaa'uu hin dagatinaa.